gabbaatee harqitee hajjii kiyyarraa fudhatanii jechuu saalfatteetu ani ishinumaaf yaadanii dubaltiin akka kiyyaa baduu hin qabdu haa badammaa si dhibe keeyyuun beeku ganaa kan namaa naa qaayixee tartiibatti gootee narraa baradha nallaa bala'aa ishiniin kun nallaa bala'aa atillee nullaa bala'uu si gorsaa ollaa halkanii guyyaa si iyyaa ollaa nallee miti ijoollee biyyaan baateesse mataa sii jettee mataan garagaltuu jechuudha. Harka tolti jedhanillee kun dayyuusni harka tolti namtittiin ammaa harka tolti kun isheen kun caaltuun harkan tolle wallahi harki kee haa cabu yaa hajji asirratti immoo na aarsa wallahi ani maaluma kun na dinqabe waan isaan hojjetan ofii ishiitiif of balleessite malee caaltuu waan ishiin dhabde takka hin jiru wallahi nama gaariidha muyaan qabdi garuu onnee ishii kun akkana ogguudhaattu hajjuma jedhu wanti hajjiin irra jiru garuu sirriitti naa taatee jirti jechuudha dhiira bakka dhiirri akka fedhe yoo ta'e illee irraa bareeda ani kan na aarsite legellegduu keenya ammallee teessee legellegdee hajjiin akkas ta'e ashiin bahee maal ta'e jette achuma mana sanaa gabbayii jennee dadhabne akkuma boona yaabu borummoo yoo as baate akkas ta'e achiin bahee jette nuu hin aarra isiniin kun hin aartanii mee waa'uma hajjii kana maaltu lafaa kaasise caaltu wallaahi inaaffaa guddoo keessa jira inaaffaan kun akkana zoorsite magaalaa sanaa kana waliin geesse magaalaan alatti immoo kun dhuftee sooshaal miidiyaa irratti boo'u himini ani shumaaf je'eeni ani akkas hajjii nama maqaa caaltu jedhan sana lamii ani isheenumatu jireenya keessantu bada je'eeni malee ani jaalala hajjii fi miti osoo asitti dhalaa 15 fidee namaan godhu tokkitti fideefu kun qawwaste gaafa inni mana hidhaa galu ba'u yoona sixoota meeqa kenniteef hin beekan caaltuun hajjii jechuun isa dhaabbachuun ishiidha shama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyya sinaa qaqqabu jecha waan kun maal taatee baddee yaaddofnee jirra maaltu maal ta'e as bayyinaan jettanii jirtanii dhugaadha guyyaa sadii akkas jiru badee jira nagahuma irratti badee hamtuun illee hin jirtu yeroo tokko gaa sooshaal miidiyaa irraallee badanii of dhaggeeffatuun illee bareedadha viidiyoon yeroo darbee gadhiises quba qabdanii akka waan ijoollee mana hidhaa jirtu baasi jedhanii ka uummanni jaarsummaan maaliin kun bilbilaan mana dhufuudhaan na jeeqna nan bilbila kiyyees cufadhee ulaa kiyyees cufadhee guyyaa muraasaaf iddoo dalagaa kiyyaa ture jechuudha hin barbaanne bakka Anja garanja Oromoonni magaalaa kana keessa godhu fakkeessaaf keessaa of baasuuf jedheetuman badee jechuudha malee baay'ee nagaa kiyya galatoomaa isiniin jechuu barbaada ijoolleen na sulxanii viidiyoo masa kan diillee taatu asuma bayinaan jettanii egaa viidiyoo xiqqoo tokkollee isiniin gadhiiseeraa jira jechuumaaf jechuudha naarra maal nuuf qabattee dhuftee wettan kolfaan eegalillee ifa manaaf godha jechuudha wanti nama kolfisiisu hedduu jira naannoo keenya jechuudha hajjiin mana hidhaarraa bahee jira baga gammaddee jechuun barbaada ani ture sargu maaliif hajjii deeggartee yoo naan jettanii baay'ee natti tole jechuudha bakka muudiin hajjii kun naa taatee jirti jechuudha naaf maal jettanii gisee tokko gaa rabbiin nama mi'eessee namooma bifa yoo dhoowwates waan inni qabu ka rabbitu beeka obboleettiin kiyya caaltuun illee viidiyoo gadhiisaa jirti jechuudha kaleellee argee jira viidiyoo ishiin gadhiifte inaaffaa guddoo of keessatti uumtee jirti yeroo baay'ee waa'ee caaltuu kun dubbadhu gaafa dura nama hedduutu natti mufataa ture jaalattee miti ishiin rakkoota akkas godhee waan takka jechaa turtanii jechuudha rakkoota akkallee mucattiin hin qabdu jedhee durarraa isin himee jira ammallee immoo wanti na dinqe hajjiin jireenya mataa isaa jiraataa jira laayifiin kiyya kana jedhee of amansiisee namtichi beeru molii gadi oofee akka fedhe ta'ee jiraataa jira laayifii isaati bakka wanti ishii naqu tokko hin jiru baras keessatti hajjiin kun ishii miidhe ishii zollome ishii beelesse ilmoorraa fudhate irraa fudhachiise beesummii dhalaadhaan laachisee mee maaltu magan kana caala maaltu ishee hafe hajjii biratti jaalala bira hafe jechuudha caaltuun ganaa fikirii taphachuu heddii jechuudha hajjii maali yoo jettanii hajjii kana yoo jibbite jalumaa hafu maaltu waa'ee saayyuu ishii qaafise amma waa'uma hajjii kana lafaa kaasuu hin qabdu waa'uma isaa yaadatu hin qabdu jireenya mataa ishii jiraatu jijjiirama fidu caaltuun kaleessa akkam turtee har'a immoo maal ta'uu qaba
kana yaaduu ka qabdu isheen ani isheenumatu jireenya keessantu bada je'een malee ani jaalala hajjii fi miti osoo asitti dhalaa 15 fidee namaan godhu takkitti fideefu kunoo qawwaste gaafa inni mana hidhaa galu booyoona sitoota meeqa kenniteef hin beekani. Caaltuun hajjii jechuun isa dhaabbachuun ishiidha du'aadha. Amma hajjii kana qaaqaa olti isheen. Ani garuu immoo ogguu yaadu dhugaa waaqara kolfisiisa hojiin hajjii kun jechuudha. Namtichuma kana maalumaaf eegee raastee jala fiigdeedha dhala. Maal ta'anii immoo waan inni baatee deemu waan adda addaa naagalaan jiru garuu dhugaa isinitti himuuf jechuudha. Qabeenya hin qabu hajjiin bifa hin qabu amala hin qabu waan inni qabu garuu ani hin beeku gaa keessatti amma gahaaraallee fidatee dhufe. Daraartuun illee cinaa jirti. Daraartuu kanallee akkana ilaalee viidiyoo isaanii kanarraa hubadhetti Mustafaan akka waan fuudhuuf deemuuti. Ani waan wal keessa oofamaa jiru hin beeku jechuudha. Amma asirratti ijoolleen kun boru baatee waan nyaatu hin oolu jechuudha. Mee manuma dhiiraa dhalaan ulaatumtee maaluma hojii deemti. Niitii qaba jedhe manuma dhiiraa niitii qabaatee hin qabaatini dhalaan akkamitti mana dhiiraa deemti. Daraartuu jedhan sanarree rabbiin aqlii haa kennuu fi waan baay'ee jechuun barbaadani nama maqaa kaasuun barbaanne kaasee jechuudha. Maaliif ogguun asiin yaadee ilaalu booda ijoolleen kun walitti deebitee wal ajjeefti sababa mucattii daraartuu kanaallee jechuudha. Mee maal hojii mana sana akka dhaqxe Allahu alam rabbi asirreessu jechuudha. Namni zinaadhaan magaalaa nama baxabbatee ijoolleen keenyas mataan nagaan dalagu dhiiraa dhalaadhaan sirriin jiranii. Kanaaf iyyoo wanti hajjiin irra jiru garuu sirriitti naa taatee jirti jechuudha. Dhiira bakka dhiirri akka fedhe yoo ta'e illee irraa bareeda. Ani kan na aarsitee legellegduu keenya ammallee teessee legellegdee hajjiin akkas ta'ee ashiin bahee maal ta'ee jette achuma mana sanaa gabbayii jennee dadhabne akkuma boona yaabu. Borummoo yoo as baatee akkas ta'ee achiin bahee jette nuu hin aarra. Isiniin kun hin aartanii mee waa'uma hajjii kana maaltu lafaa kaasise caaltu wallaahi inaaffaa guddoo keessa jira. Inaaffaan kun akkana zoorsitee magaalaa sanaa kana waliin geesse. Magaalaan alatti immoo kun dhuftee sooshaal miidiyaa irratti boo'u himini. Ani shumaaf je'eeni ani akkas hajjii nama maqaa caaltu jedhan sana lafaan kaafne ilmoo kee lafaan kaafne. Amma qajeelumaan kootti ilmoo kiyyammoo ammallee hatiitii na boochisi jechaa jirti. Achi jalumaan deemtuu jedha Bersa'id si kadhatee dadhabe hin deema. Tobbuma lama naa kenni. Xiqquma hooma mulaasha. Maaluma ta'e hin deemin kalaas paaspoortii rakkoodha dhugaadha biyyi keessa jiru biyyi man rakkoodha lola dhugaa kun dhugaa qabdaati. Maaluma sanaa bahee akka namaa kireeffadhu jiraadhu maaluma eegda. Yookiin immoo qajeelumaan nullee ijoolleen naannoo keetiin jirra. Warra akka abdii fa'aallee ni jiranii. Qajeelumaan ani jaalala guddoo qabaa. Hajjoo kiyyatti na deebisaa jedhee nu kadhadhu. Nu dhufnee jaarsummaa sii teenya maal nu naqe sii taanaan ati bakka akka harreetumaa fi lola malee karaa qajeelarra deemuun feetu caaltuun dhugaa rabbis itti ma ijoolleen kijibaan caaltuun miskiina jettuu bartumti miskiina akkasii maali kun talbaceen maa inni miskiinummaan akkasii miskiinni akkasiin jirtu miskiina jechuun dubartii jajjaba dubartii morkattee nama kamiifuu aga dhumaatti harka nama hin kennine malee achuma teessee saa 24 waa'uma hajjii maa qaaqxishiin hajjiin dhiiseen kalaas inni jireenya mataasaa jiraata akkuma siniin jedhe inni laayifiin hajjii beera jijjiiruudha immoo inni hin tumne koottaa jedhee hin kadhanne ofii jala deemanii mana hidhaa baasanii foon itti guuranii nyaata kaanii kan itti geessanii kun namtichi dilbii ta'ee bahe malee mana hidhaa waan bahe fakkaata hajjii namni hin fakkaatu. Harka tolti jedheen illee kun dayyuusni harka tolti namtitti namaa harka tolti kun isheen kun caaltuun harkan tolle wallahi harki kee haa cabu yaa hajjii asirratti immoo na aarsa wallahi ani maaluma kun natiin qabe waan isaan hojjetan ofii ishiitiif of balleessite malee caaltuu waan ishiin dhabde takka hin jiru wallahi nama gaariidha muyaani qabdi garuu onnee ishii kun akkana ogguudhaattu hajjuma jechuun ooltu mee girgirrii dhiisaa oromoo mucattiin kun jaalala guddoo qabdi hajjiidha. Amma inaaffaatu wanti jettuu harkaa bade jechuu harkaa bade bakka mucattii amma akka waan nama ijoollee kanaa yaadee hin yaadiifin
kanati qammaste haa qammastu beerri guutuun yoo feete maaltu si galchi? Wanti si galchu tokko hin jiru waa'ee hajjii. Hajjiin fataa zanaa hidhee jiraataa jiranii shaararrallee deemee bula namtichi itti beeka waan hunda iyyaala kun iyyaalaan iddoonni dhufee dhugaa dubbatuudhaaf hajjiin ani baadiyyaadhaa dhufeedhe ani iyyaadu. Iyyaala kun iyyaala ijoollee barandaa ijoollee Addis Ababa san iyyaala kun iyyaala. Durumaa waan geessetti si dire ani beeku kun dhalaan eegee facaaftee jaluma deemte. Kaanii kaan waliif fida. Biyya eessaa jarajjan eessaa sanuu asuu fiduu diddaa malee meeqa kadhataan be hajji. Maajikiin ni qaban hin beeku matichuma kaa malaaxaadha. Dhiira malaaxaa fi maallaqa qabu beerri jaallatti jedhanii ka isaa kun immoo malaaxaa malee ani maallaqa isaas hin agarre. Hajji gabbayee dalaguun agarre. Hajjiin beera kaanii kaan waliif funaanee waltumsiisee maallaqa kaan irraa nyaatee ciisee bashannanaa jechuu malee inni takka miidhameen beeku hojii irratti. Inna asirratti amma caaltuu sitti bagaa siin jenne durarraa sitti himne beera amma tokkittiin si eegale garaa aga meeqaa si fidanni duraa si fidee agartee quba qabda ni beekta waan kanaa sana si himamu hin jiru. Beera 10 sirra jijjiiree jaluma teessee hajjiin akkas go'ee ani achi bahuu shaayyuu ajaa'ibee billi meeqatti kennanii maattaanii jetti birrii silaa maal godhureetti kennanii achi baasu baafatan. Fataa zanaa isaan godha atoo astaayilee gallagi jireenya keessa reeffatin daa'ima sirraa fudhatu achi bahi deemii siin jedhan osoo sooshaal miidiyaa kanarratti ol bahee waa'ee keen qaaqiin yaa caaltuu deemachi kootu nutti gali yoo kophaat hin jiraadhu kireeffadhee jiraatuun barbaadu jette kootu manni mana keetii siin jenne maal goona kana caal amma achi teessee legallegdee borummoo dhufee achitti akka bofaa mataa keessa situmaa ati immoo isa jaalattee sitti tolee jiraataa jirta. Anamma kaniin dhaamsa sii dhaamu dhiisi baqaa hajjiin dhaheen baqa. Naafiyyuu hajjiin naa ta'e jira naaf. Maali yoo jettan inni waa'ee ishii lafaan kaafne namtichi mana ishiin geenye kophaasaa jiraataa jira. Ishiin maalumatu hajjii jechisiisaa oola asirra teesse. Mana sana ammallee gabbaye yoo rabbi sodaatte yoo daa'ima keef yaadde mana sanaa gabbaye. Daa'ima kee fidanii amma achiisi jalaa hatuu baannaan bakka adaanaa bakka keewwattu sanaa namtitti daa'ima eegdutti akkuma hajjiidhaa doolaara meeqa gannaqanii kaffalanii mana hidhaati namticha sheexana nama qaluuf ka'e baasan daa'ima keetti immoo maallaqaan achii baasanii gara si jalaa dabarsuu baannaan haati sabkee bar maal jettee jedhi giifti kiyya ani sitti hime ammallee legallega dhiisi. Xebe jaartii gannaan mana jaartii jedhani maal atechii gadi hin baatu waatu si hidhe siiriititti jira maaltitti jira namtitti siirii fi jinniinutti hin jiru maali siiriin maal jechuu siiriin iyyuu fayyaa qabdi jaalala hajjiitu keessa jira kalaas yoo hajjii immoo jaallatte namni jireenya kee keessatti murteessaan siidhase nuu kanaa miti haati abbaan keeyyuu kanarratti murteessuu hin danda'an maal yoo jette ati namtittii guddoo amata 18 ol taanaan abbaan akka fedhe ta'uu danda'an jaagaraan jaadhiisee jechuudha. Warra qabda biyya qabda horoo abbaa fi haadha kee qabda maa warra keeyyoo arrabsiis gaali biyya keetti gali bishaaniin kalaas rakkoon qabu bishaanumarraan gali kan rabbi yoo namaa katabe bar bishaanirra deemtanii xiyyaararra deemtanii bakka feetan deemtan guyyittiin sun guyyaa namaa katabamte taanaan asuusoo taa'u namna sumaan hafuu danda'a. Kanaafiyyuu yookiin biyya kee gali yookiin akka dubartii namaa jajjabaadhuuti tartiiba godhadhu hojjetadhu jiraadhu. Waanuma fakkaanne sirra teessee hajji ani guun gaafan ani hajjoo jetti malee caaltuun kaayyoo biraan qabdu jedhu namni na lolaa ture. Kunoo amma ishiin qajeelumatti gabbaatee harqitee hajjii kiyyarraa fudhatanii jechuu saalfatteetu ani ishiinumaaf yaadanii dubaltiin akka kiyyaa baduu hin qabdu haa badammaa si dhibet keeyyuun beektu ganaa kan namaa naa qaaqxee tartiibatti gootee narraa baradha nallaa bala'aa ishiniin kun nallaa bala'aa atillee nullaa bala'uu si gorsaa ollaa halkanii guyyaa si iyyaa ollaa nallee miti ijoollee biyyaan baateessee mataa sii jettee mataan garagaltu jechuudha. Ana dhiisi kiyyammaa maal godha osoon waan ani si gorsu sana dhaggeeffattee qayyabattee sammuu kee kana qabattee sila
eessa jirtaa yoo habibti inni amma inaafaan hajjii mucayyoo maraachee jira hajjooyyee bakka kana caaltuu anamma muudii si qabadha wallaahi caaltuu dhiilabbayi mana sanaa siin jedhe imma si arrabsanii warreen jettanis warra akkashii jaanjoftuu fi akka kunoo re'ee korbeessa re'ee mataa yoodhaan akkanatti zooree nama fiigaa miti akkanuma isiniin kunillee warri caaltuu deeggartan an dubartuma dolfochee hin deeggaru maal dubartiin akka dhiiraa jiraattu jira bar dubartii beekaatama jajjabni dhirsa heerume dhirsi naan taanee jalaa deemammaa waa haati kiyyatti na dhalte moo waa dirqamni jirti naa ta'e wal kabayne wajjin jiraanne naan taane jalaa ba'ee fataa zanaa jedhee akka namaa kana jiraadha mucayyoo waa umashii adanazzaze yani jaalala akkasii yeroo kana keessa jira jedhee hin yaadu hajjiinis waan qammasiiseen beeku yookiin namtitti ofitti fudhadhu ni maraatti hajjiyatillee yookiin immoo fala tokko godhadha isiniin jechuu barbaada hordoftootaaf kabajamtoota har'aaf kanuma isiniif qabadhee dhufee dhugaa hin kolfaan maal godha kun namatti taraaree garuu namatti hin taru yaani kan rabbi fidee mitiiti kan rabbiin fide namni ofiisaa sirreeffata alhamdulillah jedhee kuni namtittiin akkanumaan qaajjofti caaltuun akkanumaan qaajjofti waa uumaa takka faayidaan qabdu akkas ta'ee maal ta'ee daa'imumatti garana nyaateen amma jalaa hatan ishiillee kana isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa warreen na soqxanii warreen na barbaaddan kunoo waan kun isinii dhuftee jirti inshaallah bismillah hin badu jedhee yaada galatooma jiraadhaa bakka jirtanitti nageenyi kiyya isinaa qaqqabu yoon balleesses immoo na of kalcha uummata keenya qaalii